Tole obboloota keenya nagaan gooftaa keenya isiniif haa baay'atu. Kan obboleessa keessan abdii guddisaadha. Akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii har'a immoo qo'annaa macaafa qulqulluu keenyaa hojii ergamootaa boqonnaa 10dha. Kan wajjin qo'annu namoonni WhatsApp irraan hojii ergamootaa boqonnaa 10 wajjin qo'anne almost guutummaa isaatti hubattaniittu yaada amma immoo hubannaa keessan qoruudhaaf gaaffiiwwan deebii 15 isinii baaseera. Gaaffiiwwaniif deebii 15 isiniif baase kana wajjin ilaalla jechuudha. Kallattumaan namoonni haaraa taatan baga nagaan dhuftan gara yuutuubii abdiitiif jedhu har'arraa kaasee akkasuma maamiltoota koo obboloota warra wajjin barannus ta'uudhaaf yoo barbaadan immoo karaa barbaadannaa dubbisuu hin dandeessu. Yuutuubii keessa sabiskiraayib godhaa, obboloota keessaniif hiraa, yaada keessan kennadhaa, laayik godhaa. Gooftaan sin eebbisu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbifamaa. Kallattiidhaan gara qo'annaa keenyatti adeemna. Qo'annaa keenya gooftaan nu gargaaree boqonnaa 10 irra qaqqabnee jirra. Kanaan dura yaada garaagaraa gaaffii garaagaraa yoo qabaattan hundumaafuu yeroo inni bu'een abdadha. Gooftaan guddaa isin eebbisu. Obboloota keessaniin immoo waan barattaniif waan hubattaniif akka geessan abdiin qaba. Yeroo gaarii qabaadhaa. Wajjin barannaa kan kana caalu bu'een abdadha. Waaqayyo immoo kana caalan barsiisaa gaaffiiwwan 15 qopheesse. Gaaffiiwwan 15 kana yoo gooftaan nu gargaare daqiiqaa muraasa keessatti kan xumurru ta'a. Gaaffii tokkoffaa. Qorniiliyoos Qisaariyaa kan jedhu jira. Kutata waraana warra Roomaa Ixaaliiqaa kan jedhu jira. Hangafa dhibbaa hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1. Isaan kan hundumaa tokko tokkoon ibsi kan jedhudha. Viidiyoo kana dhaabdanii Qorniiliyoos Qisaariyaa kutata waraana Roomaa Ixaaliiqaa kan jedhamu hangafa dhibbaa lakkoofsa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti maal jechuudha. Qorniiliyoos akka hiikaa afaan Neetichaatti Qorniiliyoosii jecha maalidha jedha jecha laatinii gaanfa yookiin horne yookiin immoo qand seenurraa kan dhufedha. Inni kun macaafa qulqulluurraan jiru ajajaa dhibbaati. Ajajaa dhibbaa yeroo jennu humna waraanaa miseensota 100 qabu jechuudha. Inni isaan irratti ajajaa jechuudha. Seenturiyoon yookiin immoo akka yeroo ammaatti koomaandar isa nuti jennu jechuudha. Yookiin immoo kaapteenii jechuudha. Qisaariyaa yoo ilaalle Qisaariyaa yeroo darbe waan irra waan ta'eef waan addaa miti. Qisaariyaan magaalaa guddoo Yihudaa fi Mishooftuu buufata gaarii akka taatedha. Keessumatti immoo teessoo mootummaa. Yeroo darbe ilaalle irra Qisaariyaatti Phaawulosin geessanii gara Xarseetti ergan jedha. Qisaariyaan Mishooftuu buufata mootummaa warra Roomaa bulchiinsa isaa jala waan jirtuuf jechuudha. Yeroo sanatti iddoo argama buufata humna waraanaas akka taatedha. Iddoon argama buufata humna waraana warra Roomaa jechuudha. Akka taatedha. Kutata waraana warra Roomaa keessaa kan Qorniiliyoositti gaafatamaa ture Ixaaliiqaa jedha. Ingiliffisa Italian Regiment jedha. Ixaaliiqaan jedhu kun warri Roomaa yeroo sanatti biyyattii qabatanii waan jiraniif kutata waraanaa gosa biyyoota garaagaraa hundumarraa walitti guututu ture. Keessaa immoo warri Qorniiliyoos irratti gaafatamanii jiru kan warra Italian Regiment jedhamu yookiin immoo warri kun warra Ixaaliyaadha walitti qabamedha. Yoo baakgiraawundi isaa ilaaluu barbaanne kutata waraana warra Roomaa keessaa reejimentiin jennu kun harka 10ffaa waraana dhaabbataati jechuudha. Waraana dhaabbataan keessaa jennu reejimentii yookiin koortiin kun harka 10ffaa akka siraati jechuudha. Kanaaf walumaa galatti leegiyoon kan jedhamu humni waraanaa walumaa galatti miilitarii isaanii 6,000 yoo ta'e achi keessaa kutanni dhaabbataan yookiin reejimentii kan jedhamu walii galatti meeqa ta'a? 600 jechuudha. Harka 10ffaa isaanii ta'a jechuudha. Kanaafuu miseensi guutuun 6,000 yoo ta'e iddoo bulchiinsa warra Roomaa sana hundumaa keessaa kan walitti dhufe waan ta'eef Ixaaliiqaan jedhu kun immoo keessaa kan dhufedha. Biyya Itaaliyaati yookiin immoo Xaaliyaan irraa kan dhufe walumaa galatti miseensi meeqa ta'a jechuudha? 600 ta'a jechuudha. Okay, 600 kana keessaa immoo kan inni kun irratti mo'ee yookiin hangafa ta'ee jiru. Hangafa 100 waan ta'eef nama 100 jechuudha. Kanaaf Qorniiliyoos kun ajajaa 100 yookiin immoo dura bu'aa nama 100 jechuu dandeenya. Kanaaf miseensota kana keessaa iddoo meeqatti qoonna jechuudha? Iddoo 6tti qoonna. Sababni isaa 100 ta'utu irra jiraata jechuudha. Akkuma jaarraa tokko keessatti waggoonni 100 jiran akkasuma ajajaa 100 keessatti namni tokko tokko 100 jira isa jedhudha. Kuni wanta walitti nu buusu wanta yeroo keenya gubuu miti. Barumsaaf isin gargaara. Lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti amaloota baay'ee baranna. Amaloonni isaas kan Qorniiliyoosidha. Kan namoota wajjin turanidha. Tokko amaloota nama Waaqayyoof buluun ture mana isaa wajjin Waaqayyoon immoo kan sodaate ture. Akkasuma
dadhaboota warra Yihuudootaa iyyuu kan baay'ee gargaaree ture. Arfaffaa yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhatu ture jechuudha. Isaan kana hundumaa keessaa amaloota Qorneeliyoos kana hundumaa keessaa kan nuti guddaatti seeraan barachuun nurra jiraatu maalidha kan jedhu yookiin immoo amaloota namicha kanarraa maal bara? Nama akkamiiti itti deemna? Tokko nama Waaqayyoof buluudha. Lama maatii isaa wajjin kan Waaqayyoon sodaatedha. Sadi dadhaboota Yihuudootaa iyyuu taanan kan gargaaraa turedha. Kana isaan kana sirra caalatti ilaalla jechuudha. Okay. Iddoo kanatti wanti isin hubachuu qabdan Oromoota fi Yihuudoota kan jedhu gargar baasuu nurra jiraata. Walumaa galatti uumamaan jalqabarraa kaasee Yihuudooti warri jedhaman warra nuti qomoo Waaqayyootiin warra qomoo warra Israa'elitti maqaa dhaatan jechuu barbaadan warra Waaqayyo isaan waamee jalqaba keessatti mul'ate jalqaba keessatti hojjete warra Phexros waa'ee isaanii dubbatu jirgamoota hawwanaa fudhatti deema. Qorneeliyoos immoo qomoo isaanii kan otoo hin taane qomoo ormaa kana keessa inni gaa ka warra loltuu eessatti ka warra Roomarrattidha. Ajajaa ta'e jechuun qomoo warra ormaati jechuudha. Keessumattuu immoo Xaaliqaa jedhamu irratti ajajaa ta'ee jira waan ta'eef. Kanaaf Qorneeliyoos qomoo isaanii miti. Haa ta'u malee Yihuudoonni yeroo sanatti bulchiinsa isaanii jala jiru. Bulchiinsa isaanii jala jiran sana keessatti isaan bulchuu ture inni garuu gargaaraa ture jechuudha qajeelummaarraa kan ka'e. Qorneeliyoos Waaqayyo Yihuudootaa kanaaf bulaa ture, sodaataa ture, kadhataa ture jechuudha. Kanaaf akkam jechuu ni dandeenya. Qorneeliyoos yeroo sanatti orma ta'ee amantii Yihuudootaa fudhate jechuu dandeenya jechuudha. Amantii Yihuudootaa immoo keessumatti akka Qorneeliyoositti Waaqayyo sodaatanii, Waaqayyoon kadhatanii yeroo hundumaa Waaqayyoof buluu danda'u yoo jenne warra akkasiis miti jechuu dandeenya. Namichi kun nama baay'ee Waaqayyoof buleedha. Waaqayyo mul'ataan itti dubbatudha. Garuu akka warra Yihuudoota warra kaanii miti of tolummaadhaan kan guutame jechuudha. Okay, isa kanatti yoo deemnu gargaarsi kun dhoksaadhaan ta'uu mala isa jedhudha. Sababni isaa waa'ee gargaarsaa yeroo fudhannu Waaqayyo siif argeera jedhee Waaqayyo biratti siif beekameera jedhee. Kana jechuun namichi kun dhoksaadhaan ta'a. Yeroo sanatti mootummaadha waan ta'eef mootummaa isaan bulchuu isaan ajajuu isaan akkasii malee gargaaruudhaan jaalalaan kan qajeelchaa ture waan ta'eef namichi kun kan akkas bu'eef dadhaboota isaanii kan gargaareef dhoksaadhaan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafis wanti dhoksaadhaan isiniif beeksifamu yookiin immoo deebisanii fudhattu Waaqayyo jedhu Maatewos boqonnaa 6 keessatti. Akkuma kana kadhannaa inni kadhachaa ture qabxii arfaffaarratti yeroo ilaallu kadhannaan isaa kadhannaa dhoksaa fakkaata. Sababni isaa namichi kun Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera jedhame malee waan inni kadhatu iyyuu namoonni akka hubatan fakkaatu jechuudha. Mee boqonnaa 10 irratti isaa salgaffaatti yeroo kadhachaa ture sana mana isaatti kophaa isaa ol galee kadhachaa ture. Mana isaatti kadhachaa ture jechuudha. Akkuma kana Maatewos boqonnaa 6 irratti yeroo kadhatan mana keessatti ol galaa cufaa kadhadhaa jedha jechuudha. Yeroo sana Waaqayyo dhoksaa sanatti dhaqee mul'ataan itti agarsiisee dhaqee ergamaan dhufeetti mul'atee dhaqee kadhanni kee dhagahameera jedhe. Kana jechuun dhoksaatti godhe jechuudha namichi kun. Akkuma kana wanta arge wanta yeroo sana kadhachaa ture yoo kadhachaa jiru deebisaa arge sana gadi bahee jalatti hime. Kana jechuun namichi kun dhoksaan kadhachaa ture kan jedhudha. Waaqayyoon duratti yaadatameef kana jechuun namoota duratti beekamaa miti jechuudha. Wanti inni kadhatu akka warra Yihuudoota warra kaanii miti jechuudha. Beeksifannaa miti jechuudha. Kanaaf harma gaafin guddaan iddoo gaafannu ani hoo har'a akkamittan kadhadhaa kanaadha jechuudha. Amma kana qo'anne ani hoo har'a akkamittan kadhadhaa kan jedhu biraa hambisuun nurra hin jiraatu jechuudha. Gooftaan guddaa sanaa eebbisuun nuuf eessan abdiidha. Kallattii hangara gaafittaa nutti ceena. Gaafittaa nu sadaffaadha. Qorneeliyoos ergamaa Waaqayyo boqonnaa 3 irratti 22 irratti 11 irratti hangana fakkaatan argitu. Ergamaa Waaqayyoo kana yookiin immoo namaan boqonnaa 30 irratti maaliif sodaachaa yaa gooftaa jedheen. Okay, ergamichi yookiin namichi kadhata isaa deebisuu dhufeera yookiin immoo deebiseera fa'i. Viidiyoo kana dhaabdanii shaakaltu deebisaa gooftaa isinni jedhee gaafatee yookiin waame hiika biraatti addaatti miti. Gooftaa jechuun bu'uurri isaa inni jalqabaa yoo oriijinaala isaa ilaalle hiikaasaa Yesuus Kiristoos yookiin Waaqayyoon jechuudha. Walumaa galatti gooftaa jechuun jechuudha. Inni itti aanu garuu bal'isnee yaada keenya yoo ilaallu immoo namni itti dubbatu nama itti dubbatu sana irratti
itti dubbatamu sana aangoon isaa ol yoo ta'e aangoo isaa argisiisuuf jabina isaa argisiisuudhaaf gooftaa jedhaan jechuudha. Isin galee namni itti dubbatamu sun kan isaa oliirraa dhaga'aa jira yoo jiraate isa beeksisuudhaaf yookiin immoo ittoof gatuusaa isa caaluusaa mul'isuudhaaf gooftaa jedha. Olaantummaa yookiin aangoo. Fakkeenyaaf hangafa dhibbaa ta'e yoo jiru namichi kun ofiisaatii jabina aangoo ammanaa qabu akka barbaade gochuu danda'u gooftaa jedhee. Kanaaf caalamaa aangoo yookiin immoo humna namichi sun isa caala qabaate ifti sun isa caala qabaate dubbichi isatti dubbachaa ture sun isa caala qabaate agarsiisuudhaati. Inni kan biraa deebii gaafadheen ture deebii kadhataa sanaaf fidee hin dhufu. Waaqayyo kadhataa isaaf dhagahuudha malee deebii miti kan inni fideedha. Kanaaf deebiin garam ture Phexros harka ture. Kanaaf deebii isaa Phexros waan harkaa qabuuf gara Phexrositti isa erge. Karaa qabsiise ergamaan sun wanta Waaqayyotti erge godhee deebii malee ofiisaatti deebii tokko hin dhufne jechuudha. Innis abboomamee kallattumaan abboomamee isheetu seeraan qabadhaa sirriitti wanta Waaqayyo isaaf jedhe wanta karaa Waaqayyo isaaf kennate naa deebisi ergamaan naa deebisi deebii koo fidin jenne abboomameetu waan inni jedhe godhe gara Yopheetti nama erge. Phexros immoo Yophee ture yeroo darbe qo'anneerra 19 keessatti Phexros akkamitti liidaa akkamitti Yophee akkamitti mandara Yihuudoota hundumaa keessa naanna'aa akka ture ilaaleerra. Achi keessatti nama gogaaduu bira Simoon kan jedhamu keessa bira buufate akka ture mana isa mana gubbaa yookiin immoo baatii diriira irratti ol bahee kadhachaa akka ture. Kana ilaalla. Achi keessatti waa'ee xuraa'aa kan jedhu ilaalla. Waa'ee qulqulluu kan jedhu ilaalla. Akka Yihuudootatti waa'een gogaa duuguu fi namni gogaa duugu nama qulqullaa'aa miti. Okay. Leewwota boqonnaa 11:26 kaafnee amma 28 wantoota kana fakkaatan qo'achuu dandeenya. Inni itti aanu garuu Waaqayyo Phexros nama kana bira tursiisuunsaa bira Simoon nama jedhamu nama gogaa duugu bira tursiisuunsaa namni xuraawaan akka hin jirre shaakalsiisuuf yookiin barsiisuudhaaf sana booda immoo isatti isa erguu fi Qisaariyaadha. Qisaariyaan immoo eenyudha? Ormoota. Ormoota jechuun immoo eenyudha? Xuraawoo jedhamanii warra ilaalamani. Kan guddaa sinaa eebbisu kan gara qo'annaa keenya. Taanutti deemnee gaafa faffaa. Korneeliyoos namoota gara Phexrositti erge aangoo isaatiin ajajee moo kadhatee yookiin immoo jaalalaan isaanii keessa jiru. Yoo aangoo hin ta'e maaliif? Yoo jaalalaan ta'e maaliif? Qisaariyaadhaa yoom ka'anii? Yoo immoo Yopheetti galanii? Phexros maal hojjetaa ture yeroo sana? Kallattii itti Waaqayyo waan tokko hojjetu hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Yeroo kana qo'annu tartiibaan gaaffii arfaffaa. So kallattiin itti Waaqayyo hojjetaa ture akkam? Boqonnaa 10:7-8 gidduutti wanti kun jaalalaan waliin dubbiidhaan waan hundumaa itti ibsee itti wanta Waaqayyotti dubbate itti ibseeti kan namichi gaggeesse malee ajajeetti dhaqaa Phexros kan jedhamu qabaa fidaa eete miti. Namichi garuu aangoo akkasiiyyuu qaba ture. Phexros kan namicha beeku otoo ta'ellee otoo waa'ee isaa dhagayeeyyuu kan inni beeku waa'ee kanaatti jechuudha. Hojjettoota manaa 2 namoonni inni erge hojjettoota manaa 2 akkasumas nama tokko. Maaninni loltuu akkamii Waaqayyoon sodaatuu fi amanamaa. Kanaafuu walitti nama meeqa dhaqee? Nama 3 dhaqe. Warra itti icciitii himatuuf itti siquudha. Isa kana qophaa kadhachaa ture. Qophaadha Waaqayyoon argee qophaadha mul'anni ture. Jara kanatti himee kana jedhuun argee kaadha jedhe. Jarri sun otoo hin diriin otoo hin mormin dhaqan. Aangoodhaan kan ajajamu otoo seera ta'e seera barbaadamtu ta'e jechuudha. Sagana garuu isaantu furmaata barbaade malee seeraan barbaadameeti miti jechuudha. Akkasitti hojjeta jechuudha. Kanaaf deebii kadhata isaanii waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye. Kanaaf sirriitti ibseef sirriitti hubachiise mul'ata isaa waan ta'eef Phexros sodaa malee sirriitti akka isaan hubatanii himaniif 21:22 gidduutti argina. Phexros jaroota kana malee Ormootatti lallabee hin beeku. Ormoonni akka wangeela dhaga'uu qabaniyyuu yeroo kanatti inni akka irraanfachuu ta'e hafuura qulqulluun garuu isa gargaaree karaa isa qabsiise itti deema. Okay. Dhaquufis eeyyamamaan turre daqiiqaa sanatti. Sababii kanaatiif mul'ata arge sanatti mormaa ture. Mul'ata arge sana hiikaa isaa yoo wallaaleeyyuu. Qorneeliyoos obbolaawwan yookiin immoo amantoota nama isatti dhiyoo jiran sana jajjabeessuuf Waaqayyo isatti dubbachuusaa gammadees immoo itti himuu danda'a. Ajaa'ibsiifatee waaw
waaqayyoon nuti waaqessu sirrii jechuudha. Nuti kadhannu sirrii, nu sodaannu nuti bulluuf sirrii jechuudha jedhee gammadees immoo itti himuu danda'a. Walumaa galatti yeroon isaa yeroo kadhata sa'aatii salgaffaa isaatii ture. Yeroo darbee qo'anneerra kadhata sa'aatii 3, sa'aatii 6, sa'aatii 9 kan jedhu yeroo sanatti immoo barumtaadha achi ka'an. Sa'aatii salgaffaatti asirraa ka'aniitu deemaa bulannis haa ta'u iddoo ta'e bulannis haa ta'u ganama sa'aatii 6tti immoo waaletti mana Phexros qaban jechuudha. Guyyaa meeqaffaadha? Guyyaa lammataa ta'a jechuudha. Kanaaf Phexros immoo yeroo isaan jira jedhan laaqana beela'ee otoo jiru laaqana amma qopheessanitti maal gochaa ture? Inni immoo kadhannaadhaaf ol ba'ee ture. Mana gubbaatti jechuudha. Wanti manaatti yeroo kadhannaaf ol ba'u yeroo sana inni immoo wallaalee mul'ata arge. Mul'anni inni arge immoo hiikansaa isa rakkise. Sababii hiikansaa isa rakkiseef immoo hafuurri qulqulluun akka namoota wajjin adeemu murteessee beeksise. Gaafsaniif haasa'ee jechuudha. Kanaaf waaqayyo karaa kana qopheessee bifa ittiin namoota isaa barbaada. Nama barbaadna isa tajaajilamuuf bifa ittiin barbaachisu bifa ittiin walitti fidu qaba. Waaqayyo karaa agarsiisa yeroo darbee qo'anneera. Manni Anaaniyaa manni Saa'ol keessa jiru. Phaawulos Anaaniyaasitti argamee ture yeroo darbe. Phexros hin dafiin qaqqabe keessarra liidarraa yoo argitanii mana ebeluutti argitanii amma immoo eeguudhaan jechaa jira. Qorneelewoosin eenyutti mana Simoonitti. Simoon isa gogaa duugu bira Simoon isa Phexros jedhamu jira. Phexros lakkoofsa 14 irratti yaa gooftaa jedhe immoo dabareessa. Okay? Duraanii jedhe Qorneeliyoos. Kanaaf deebii inni kenne keessatti sirrii moo sirrii miti Phexros. Okay. Seera keessatti barraa'eera. Waa'ee xuraa'ummaa yoo ta'e jechuudha. Ani waan xurii akkanaa takka nyaadhee hin beeku jedha. Mul'ata argee keessatti sirriidha akka isaatti. Sababni isaa seera keessatti barreeffaman. Kanaaf waaqayyo maaliif Phexros akka inni nyaatu ajaje? Edda seera keessatti sirrii ta'e waaqayyo maaliif Phexros hin dirqisiise si'a sadii? Okay? Maaliif waaqayyo ofiisaa qulleesseera waan ta'eef. Phexros xuraa'ummaa isaa malee waa'ee qulleessuu isaatiin yaadatu. Nuti akka yeroo baay'ee waa'ee xurii keenyaa waa'ee xurii namootaa malee waa'ee qullaa'ummaa namootaa yaadatu. Phexros yeroo sanatti mul'anni sun waa'ee namaa ta'uu isaaf hin galle. Kanaaf daangaan gidduu jira Yihuudootaaf Ormoota waaqayyoon gidduu daangaan tureera. Golgaan tureera bara akkuma Faatihaa ta'e. Isaan isuma qabatanii jiru. Nyaatatti nyaataaf dhugaatiin aadaan isaanii waaqeffannaan isaanii hundumtuu garagara. Mootummaan waaqayyoo garuu kan nyaataaf dhugaatii miti. Kanaaf waaqayyo karaa Phexrosin kana cabsuudhaaf daangaa kana cabsuuf jedhetu Phexros mana eeyyutti mana namicha gogaa duuguu namicha akka xuriitti ilaalamu isaatti isa keessumsiise waaqa. Fakkeenya nyaataatiin namnis xuraawaan akka hin jirre hubachiisuuf ture jechuudha. Amma hubadheeraa jedhe lakkoofsa 29 haa ta'u malee deemsaa kallattiin sirrii miti. Sababni isaa waaqayyo qulleessuu isaa hubachuu turre ture. Waaqayyotu jedhe waan ta'eef jedhee akkuma kiyyoo darbate dubbii keenya waan ta'eef jedhee qa'ee qalee nyaachuu irra ture. Matumaa kun hin ta'u jechuun isaa sirrii hin ture. Ajajni waaqayyoo yeroo kamiyyuu sirrii. Waaqayyo gaafa du'i isin jee sirrii. Gaafa jiraadhu isin jee sirrii. Gaafa cabsee sirrii. Gaafa wal'aane sirrii. Gaafa dinqii hojjete sirrii. Gaafa hojjechuu sirrii. Gaafa callisee sirrii. Gaafa dubbate sirrii. Maariikoos boqonnaa 7 keessatti ammas taanaan yeroo kamiyyuu bifa waan nyaatamuu qabus waan dhugamuu qabus wanti nama xureessus wanti nama xureessu hundu erga baay'ee kaa'an hojii ergamootaa keessatti 29 keessatti kan kana fakkaatan wantoota tokko dabalataan argachuu dandeessu ammatti yeroo isaanii. Daawittaan akkaataa hojii waaqayyoo fi karaalee isaa keessatti yeroo ilaallu akkaataa hojii waaqayyoo fi karaalee waaqayyoo hojjechaa ture keessatti boqonnaa 10 lakkoofsa 9 gabaabinaan yeroo ibsan bifa ittiin namoota sadan sun ittiin ergaman sana ilaalle namoota sana dhugumaan namicha sana tajaajilee yookiin kadhatee ergamu waan biraati. Kallattumaan gara gaafii keenyaaf deebii isaa ibsatti deema. Inni taana jalqaba waaqayyo yoo Phexrosin Yoosefin mana Simoon isa kam sogogaa du'u keessumsiiseedha. Yaada ibseen irra deebi'e baay'ee barbaachisaadha. Qorneeliyoos immoo nama waaqayyoof bule sodaateef waaqayyo kadhachaa jiraatu ture. Waaqayyo dhaga'eetu ergamaa itti ergeedha. Utuu kadhatu Qorneeliyoos mul'ata arge.
Ergamaan Qorneeliyoos namoota Phexroositti akka erguuf ergaa itti hime tartiiba isaati. Qorneeliyoos immoo namootatti ergaa himeetu Phexroositti immoo erge. Jarri immoo dhaqaniitu karaa irra otoo jiranii karra dura yoo isaan ga'an immoo Phexros beella'eetu maal godhe? Otoo nyaanni nama qophaa'utti jedhe kadhachuuf seene. Yeroo kadhachuuf seenetti garuu Phexros akka inni ta'ee yaade ta'uu didee maal godhe? Mul'ata arge. Of wallaale. Waaqayyo isa amansiisuuf sadhumaa isa amansiisuuf duraan namicha gogaa duugu biratti sagalchee isa amansiiseera. Amma sadhuma. Amma kana otoo hiikaa mul'isicheeta baay'ee yaadda'u jedhama cabnu. Baay'ee otoo yaadda'u jarreen sadan sun balbala qabanii qosu namni akkas jedhamu tokko Phexros kan jedhamus Phexros immoo hafuura qulqulluu maal jedha kaayigaa hirriba keessatti abjuusitti agarsiifnan mul'atatti argamnaan nyaachuu iddamite amma immoo kaayigaa anatu jarreen kana maal godhe ergi ishii kana seeraan qabadha jarreen kana anatu ergi jedheen kanaaf dhuguma Qorneeliyoos otoo hin taane jarreen kana kan erge Waaqayyo diraamaa kana yookiin fiilmii kana kan fide hunduma isaa walitti taatota isaa walitti fidee daandii ammasii guyyaa ammasii yeroo ammasii daqiiqaa ammasii kana hundumaan fidee walitti hojjete Waaqayyo argitanii fiilmii Waaqayyo akkamitti dhumni isaa akka bareedu kanaaf isaan waliin dhaqe maal godhan hin mormin Qorneeliyoosii fi warra mana isaatti maal ta'e walitti qabamanii arge Qorneeliyoos namoota walitti qabatee waama otoo maal akka jedhu hin arrabsaasaa qalbii jirachiisaa hin lallabaafiisaa hin fayyisaasaa hin dhukkubsaasaa hin beekin uummata walitti waamate abbaan hojii kanaa hunduu hafuura qulqulluudha jechuudha gooftaan sinaa eebbisu yaafittaan Gaaffii torbaffaa Qorneeliyoos miila Phexros keessa gale maaliif? Phexros immoo maal godhe? Baay'ee barbaachisaa yeroo kana. Qorneeliyoos kun Phexrositti nama akka isaatiitti dhufeessa gade maaliif yeroo kana immoo maal godha? Nittaan kuni amma beekamaadha garuu Roomaa Kaatoolikii Church maalii Pooppiisaadhaan kana yoo argitan ta'e wanta akkana beekamaa nu birattis wanta akka qeesii aadaa baramaadha qeesii aadaa dhaqanii gadi gombifamuun dhaqanii fuulduratti maal jedhama gombos gadi jechuun mataa gadi qabachuun gadi jedhanii masqaliin gochuu waan kana fakkaatanii Maatewos boqonnaa 6 keessatti kan kana fakkaatanii macaafa qulqulluu keessatti Maatewos 23 irratti waan baay'ee argitu wantoota nurraan eegamne garuu nuti aadaa baramaa waan tokko goonee kan goonu amantaa biyya keenyaa keessaa tokko irratti mul'ata jechuudha. Qorneeliyoos namoonni akkuma kanallee waldaa kiristaanaa keessa jiraatanii kan akkana ta'uu danda'u. Okay. So Qorneeliyoos yeroo sanatti orma ergamaan inni sodaachisaan sun immoo gara Phexrositti waan nama ergi jedhanii fi jecha ilaa ergamaan dubbate miti mul'ata keessatti. Ergamaan sun immoo Phexrositti nama ergi waan jedhaniif jecha kan Waaqayyo hin deebifne kan ergamaan hin deebifne deebii kana kan Phexros deebisu jechuun Phexros kun ergamaa ta'innaa yookiin wanta kan biraa ta'innaa maleekaa ta'innaa maanni konseptii Phexros wal beekumsa kanaan qaban kan waan jedhutti yaadee ta'uu danda'a jedhudha. Kana dura immoo karaa duraatiin isa jalqabaa irratti Roomaan Kaatoolikii Pooppiraachiraayis kan dhufe karaa hundumaa irraa amantii duratti qabnu irraas kan dhufe aadaa irraa kan qabne nama ofii olii tokko gadi guggufuuf gadi jedhuuf macaafa qulqulluu keessatti baay'ee jira. Garuu inni kun immoo sagadeef jedha kufee. Gadi jechuu isaa miti gufee immoo sagadeef jedha. Kanaaf karaa tokkoon ergamaatti yaaduu danda'a. Ergamaan ofirra dabarsee gara Phexrositti ergu jechuun kun waan paawarfuulii guddaadha waan yaade. Namichi kun waan kana yaadeef obboloota isaa ilmaan isaa maaloo isaa fira isaa naannoo isaa hundumaa walitti qabee teeki. Inni kan taanu kana dura ergamaadhaan sodaatee gooftaa jedheera lakkoofsa gara 14 irratti ergamaadhaan gooftaa jedhee dogoggoruu maluu danda'a. Inni waaqeffannaa dhugaa fi hafuuraa reefu eegaluuf malee akka dhugaa hafuuraan macaafni qulqulluu iddoo akkanatti akka wanti inni beeku wanti inni hubate hin jiru. Garuu Waaqayyoon dunyatti nama sodaatee Waaqayyoon sagadaa Waaqayyoon galateef Waaqayyoof bulee Waaqayyoon sodaatee jiraata. Malee akka waaratti Waaqayyo kana Kiristoos Yesuus kana beluuf sagadatta akkas jechuu barbaade. Kanaaf Phexros isa sirreessuudhaaf maal jedheen? Ni kanatu nu barbaachisa. Sanamichi godhe osoo hin taane abbaan barbaade kan Kiristoos wajjin turan nu dogoggoruu danda'u. Garuu Phexros maal jedhe? Kai anis akkuma kee nama. Kana jechuudha namaaf saganni hin barbaachisu jechuudha. Eenyumaaf iyyuu saganni hin barbaachisu Waaqayyoo. Saganni eenyuudhaaf Waaqayyoo qofa. Kanaaf
namoota yeroo tokko eebeluu akkas godhee Qorneeliyoos akkas godhee namni waaqayyoon jaalatu akkas godhee namni waaqayyoon sodaatu akkas godhee nuti maaf hin goone eebelumaa wanti kun waan irraa barannu kan irraa barannu isa kami kai anis akkuma kee namaa jechuufi yeroo tokko nuti namoonni akka nuuf sagadan akka nuuf kufan akka nuuf gugguufan barbaanne yoo ta'e lakki haaka'an namoonni nuti sakkumsaa'e namaa sadhiifna ergamaa waaqayyootiyyuu maqaan isaa kan caale Yesuus Kiristoosidha. 8 Qorneeliyoos aantii isaa fi michoota isaa waammatee isaan eeggate. Maal irraa hubanna namicha kanarraa? Kan nuti irraa hubannu Qorneeliyoos otoo ofiifiyyuu hin dhagahin dura warra jaallatuuf warra dhiyaatu hunda sagalee misiraachoo kan akka dhagaanii fi walitti isaan qabee wangeelaa fi fayyinaaf karaa bane. Ani warra obboloota kootiif wangeelaa fi fayyinaaf karaa banaan jira gaafa ofumaaf hin dhaggeeffadhee isa moo namaan hin dangaa waa'in nama na yaaddessa na galcha antii koo firoomni koo amananiiru kan koo naman kan keessanoo gooftaan guddaan eebbisu nu gargaarus. Phexros erga Qisaariyaa ga'ee hiikan abjuu isaatii maal ta'etti mul'ata akkamitti hubate? Edaa abjuun koo akkas tureeyyuu jedhe qonnaa 10:28 mul'anni inni arge sun edaa waaqayyo nama kamiin illee xuraa akka hin jenneef isa gargaaree jechuudha. Amma naaf galeera ammoo badheeraa. Kanaaf waaqayyo waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatii isaa otoo hin taane waaqayyo kan itti dubbachaa ture waa'ee ilmaan namootaati gaafa itti aanu. Qorneeliyoos waaqayyoof bula maatii isaa wajjinis waaqayyoon sodaata ture. Phexros boqonnaa 10:35 irratti immoo saba biyya lafaa keessaa namni waaqayyoon sodaatu. Saba biyya lafaa keessaa tokko namni waaqayyoon sodaatu. Inni maalidha? Waan qajeelas kan hojjetu isa biratti fudhatamaadha. Biratti waaqayyo biratti jedhe. Waaqayyoon maaliif sodaatu? Warra amanan immoo warra namannetu sodaatu qaba. Nu yoo sodaachuu qabna gaaffii ishiin gaarii bareedduun ishii kana. Mala Qorneeliyoos waaqayyo sodaachaa ture, waaqayyo bulaa ture, maatii isaa wajjinis waaqayyo sodaachaa ture, waaqayyoon waaqeffachaa kadhachaa ture yeroo hundumaa otoo hin dadhabin. Adduma waaqayyo sodaachuu isheetu keessaa yoo fudhanne Phexros immoo maal jedhee mana isaanii dhaqee innoo saba biyya lafaa hundumaarraa namni waaqayyoon sodaatuu fi qajeelaa wanti hojjetu isa biratti fudhatamaadha. Kan jechuun saba guutuu jechuudha moo amantoota jechuudha moo warra namanni akka Qorneeliyoos saba ormaa jechuudha moo isaan kamtu waaqayyo sodaachuu qaba akkamitti sodaatu? Eeyyen sodaachuu qabna. Waaqayyoon sodaachuun isa kami? Waaqayyo sodaachuu jechuun waaqayyo jaallachuu. Waaqayyo jaallachuun isaa immoo walitti dhufeenya firoommaa fi ijoollee jechuudha. Malee akka diinatti waa hunaa ajjeesana balleessaa wayyoo jechuudha yoo ta'an firooma fi ijoollummaadha yookiin ilmummaadha jechuudha. Yohaannis boqonnaa 15 irratti maal jedhaa? Waa'ee gooftaa fi hojjetaa isaanii kaaseti nuti gooftaaf hojjetaadha yoo hin taane nuti firaadha jedha. Isin firoota kootiidha. Yoo maal jedha abboommi koo yoo eegdan. Inni itti aanu kan biraa maal gochuu waaqayyo sodaachuu jechuun maqaa isaatti amanuu. Waaqayyo amanuun mataan isaa situ danda'a yaa waaqayyo waan hundumtu sirriidha hundumaa gameessii qofaadha innaa jennu maqaa waaqayyotti amanuun maqaan isaa aboomucummaadha. Aboomucummaan nuu kennama Yohaannis boqonnaa 1. Kana jechuun immoo adeemsa abbaa fi ilmummaati jechuudha. Kun immoo karaa tokkoon ogummaa isa jalqabaati maaltu waaqayyoon sodaachuu. Kanaaf namni ogummaa qabu waaqayyoon sodaachuu isaatiin beekamaa jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 1:9. Kun immoo saba isaa fi kaan hin qabu. Walumaa galatti guutummaatti waaqayyoon sodaatamu dura jira waan ta'eef Yesuus sooressaaf garaagarummaan qabu waaqayyo nama waliin hin caalchisu. 10:34 eenyumtu waaqayyotti amannaan sodaannanis qajeelaadha jedha Macaafni Qulqulluun. Yaaqoob boqonnaa 2:23 irratti eenyumti isaa abbaan barbaade waaqayyotti amane taanaan waaqayyoon sodaate taanaan qajeeladha. Kanaaf namni kamiyyuu waaqayyoon sodaachuu isaatiin qajeelaa ta'a, waaqayyotti amanuun qajeelaa ta'a. Abrahaam fakkeenya godhanna Yaaqoob boqonnaa 2. Nama aangoo guddaa qabu tokko fakkeenya yoo fudhatte anis akkuma kana jechuudha. Nama aangoo guddaa qabu tokko fakkeenya yoo fudhatte hiriyaa yookiin immoo ilmoo isaa ta'ee jiraachuu akka man jaallatu. Toonni hiriyaa kooti naan jee too namni nani beeku tokko iddoo guddaa qabee achi keessaa taa'ee ganna laale aangoo guddaa qabaate yookiin immoo abbaan koo aangoo guddaa qabaate akkamitti hin jaalladhu. Nama hin jaalladhu sana immoo akkaman sodaadha waan inni jedhe biraan darbaan darbu toonni kan jedhu guutummaan raawwadha abboommi isaanii egaa jechuudha. Kanaaf akkamitti hojjenna yeroo kenninaa fi waan inni hojjete halkan illee irra badhamnee hojjenna. Hafuurri qulqulluun hafuura qomoo leellisu tokko hafuura gandummaa leellisu tokko Phexros keessaa baase. Maaliidhaan baase? Namicha Simoon jedhamu biratti galchuudhaan hin baase, abjuudhaan hin baase, booda sadhumaatti dubbatee hin baase jechuudha.
ijaan agarsiise. Yesuus Kiristoos gooftaa namoota hundumaati. 10:36. Kanaaf garaagarummaan kun Waaqayyo eenyumaaf jechuudha. Waaqayyo jalqaba dubbii isaa namoota Israa'elitti erge sirriidha. Misiraachoo nagaa Yesuus lallabe sirriidha. Yesuus immoo eenyudha? Israa'el qofaaf miti kan yoo gooftaa namoota hundumaati. Qolaasiyaas 1:16. Warri namanni illee Waaqayyoon uumaman karaa Waaqayyoo uumaman karaa Yesuus Kiristoos isumaaf immoo uumamanii jechuudha. Isaaf karaa isaa seeruu jechuudha. Eenyumtuu jaalalaan isa sodaachuu baate illee gooftummaa isaa dirqama himuuf jira. Yoollee amma biyya lafaa kanatti yoo ta'u baate. Namni kamiyyuu fedhiidhaan jaalalaan abboomamuudhaan yoo ta'u baate guyyaa gaaf tokko dirqame guyyaatti gooftummaa Waaqayyoo himu jira. Taphiftaan Phexros Saariyaatti jarreen Qorneeliyoos Ormoota kanaan maaliif akkas jedheen? Tokko gaarii gootanii beektu 26 gaarii gootanii beektu 36 hin beektu 37 beekamaadha 38. Maanni isaan kun akka jechuun hin beektu. Yeroonni wangeelayyuu qabu Phexros jalatti lallabe miti hin beektu. Okay. Maatti hubate beeku isaanii. Okay. 26 durii kaasanii itti baranii guddatanii kan jedhanii kuni beekamaadha kan inni jedhee kan biraa hin beektus kan inni jedhee seera warra Yihuudootaati. Warri Yihuudootaatiif warri Oromoota kan biraa waliin nyaachuu mana walii dhuguu walitti dhufeenya hin jiru. Inni kun bartee seerarraa duratti marraa barteerraa ka'a. Kanaaf 10:36 jarreen sadan isatti ergamanii turan duranii 17:8 10:22 jarreen sadan kanarraa waa hubateedha. Dubbataniiru wanta argan wanta jireenya guyyaa tokko wajjin bulanii halkan tokko miti haati jaatti isa bira dhaqanii isa bira oolanii bulan. Hafuura qulqulluunis immoo maal jedhee dhugaa bahe anatu ergee dhugaa bahe. Kanaaf Phexros jarratti lallabuudhaaf baay'ee rakkan. Kan biraa Qorneeliyoos irratti haasa'eera. Isaan kana hundumaa luqqisii asirratti iskiriinii irratti argitan sirriitti fadhaa. Keessaa piikii godhe isin baasee jechuudha. Jarreen jalqabumaa iyyuu sodaa Waaqayyootiin jiraachaa waan turaniif wanta addaa Phexros rakkachuun dhandhe lallabuudhaaf. Beekamaa kan inni jedhe immoo wanta dhoksaatti hin taane tokkodha. Innis waa'ee Yesuus Kiristoos aangoodhaati du'aa ka'uutaati wanta guddaatti hojjetamuu isaati. Namoonni kun waa'ee Yesuus Kiristoos hin dhaga'an yeroo jennu hin dhaga'an ta'a garuu isa ijaan hin argine. Haa ta'u malee du'aa ka'uu booddees immoo isaanitti hin mul'anne. Kanuma caalatti immoo Phexros garuu ragaa ijaati yookiin dhuga baatuu ijaati. Kanaafituu Phexros dabalata isaaniif ta'a jechuudha jarri sun waa'ee oduu dhaga'u malee isaan ijaan hin argine. Biyya Yihuudootaati fi biyya Yerusaalem hundumatti du'aa ka'uu booddees immoo Yesuus Kiristoos argeera wajjin nyaatee wajjin dhugeera. Gaafii sattaan lama. Utuma Phexros dubbii kana himaa jiru Hafuurri Qulqulluun maal godhee warra dhagaan irratti bu'e. Phexros gaafii isa kanaa dhagaa gaafiin guddaan. Utuma Phexros haasaa jiru kanan beektu sanas hin beektu kunis ni galaa rakkoon keessan xiqqoo waa'ee du'aa ka'uu irratti ta'uu danda'a. Waa'ee du'aa ka'uu immoo Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Nuti immoo Yihudaa fi Yerusaalem hundumaatti waan hundumaa isaatiif immoo dhuga baatu ta'a. Ijaati jedhe ijaan argine. Phexrosii fi Hafuurri Qulqulluun egaa maaf dabaree hin eegganne akkamitti waliif galanii yeroo namni haasaa isaatti jiru Phexros immoo Hafuura Qulqulluu dhiisnaa ta'anii dhaabadhu anu tattan bu'aa jedhe immoo maaf waliif hin galan Hafuura Qulqulluu maaliif hin abboomamin yookiin immoo Phexros maaliif hin abboomamin. Hafuura Qulqulluu Waaqayyoodha. Wanti nuti hubachuu qabu Hafuura Qulqulluun maaliif Waaqayyo. Sababii kanaatiif ni ajaja malee Hafuura Qulqulluun gonkumayyuu ni ajajamu ni abboomama malee sin abboomamu. Namni Hafuura Qulqulluu abboomamuu hin danda'u akka barbaade. Yeroo booda kottu dura sagalee Waaqayyoo hirmaannee achi booda Hafuura Qulqulluudhaan guutamna. Dura akkas taane akkas booda gigoona seexana baafnee seexana booda immoo Hafuura Qulqulluudhaan isin guunnaa. Dura qalbii ijjennee akkas taanaa duratti lallabnee akkas goonaa jennee tooftaa baafnee fi Hafuura Qulqulluu karaa qabsiisuu hin dandeenye. Hafuura Qulqulluun ofiisaa gaayidii nu'ee karaa nu qabsiisa. Kanaaf akka namoonni Hafuura Qulqulluu ajajan yookiin abboomaman. Hafuura Qulqulluun abboomama, Hafuurri Waaqayyoon abboomama. Jechuudha Hafuurri Waaqayyoo wal dhagaa waliif abboomama. Haa ta'u malee namaaf hin abboomamu dhiisuu danda'a. Yeroon hunduu kan isaati. Yeroon Hafuura Qulqulluu. Yeroo isaatti immoo waan fedha hojjechuun kan isaati. Namoonni sagantaa toora qabsiisu malee Waaqayyoo sagantaa baasuu hin danda'a. Qooda kanaa Phexros Hafuura Qulqulluu abbiisetu callise. Maaluma Hafuura Qulqulluu maa bu'aa otoo nani lallaba koon xumureen hin jenne.
nus bifa kana shaakaluu turre jiraata. Yeroo fedhe abbaa fedhe waan fedhe haa godhu. Phexros deebi'ee lallabuu san barbaachifne dasi. Hedduma isaa irratti xaaf godhee dhiise afaan isaatiin. Hawaasni isaa Hafuurri Qulqulluun dhufe qaba. Waan biraa maal godha? Kan namoota hundumaa hubachiisuu danda'a. Isaan irratti hunda'uun gammaduu qaba. Waaqayyo konfirmeeshinii naa kennee. Waaw anaa dubbatee afaan hin fedhe Waaqayyo otoo ani ganaan kadhatee otoo ganaan lafa reebee maaloo yaa Hafuura Qulqulluu irratti gadi bu'aa otoo hin jenne irratti wadi bu'ee jedhee Waaqayyo galateeffachuu qaba. Sana booda waa'ee lallaba isaanii dhiiseeti. Hedda Hafuurri Qulqulluun isaan irratti bu'e bishaan immoo maaltu isa dhoowwataa? Kana jechuun Hafuurri Qulqulluun cuuphaa bishaanitti ol aangoo guddaadha. Hafuura Qulqulluu jechuun seera raawwachuu miti. Hafuura Qulqulluun jireenya. Hafuura Qulqulluu namoota buunee ta'an waan hundumaa nama barsiisa. Dhugaa nama barsiisa, jireenya nama barsiisa, karaa nama barsiisa. Garuu bishaan seera raawwatu. Seera qulqullaadha immoo. Phexros utuu maal dubbachaa jiru Hafuurri Qulqulluun Qisaariyaatti jarree kana bule. Phexros 10:43 irratti maal dubbachaa ture? Raajonni hundinuu namni isatti amane eenyutti Yesuus Kiristoositti kan amane hundinuu maqaa isaatiin dhiifamuu cubbuu argata. Akkuma inni afaan bahee Hafuurri Qulqulluun dhufee darba. Kanaaf Phexrosis dubbii raajotaatiif walii galee jarreen kunis immoo akka qooda qaban hubatedha. Jaras hubachiiseera. Hafuurri Qulqulluun immoo isa kana dhufee mirkaneessee dhugaa baheedhaaf gaaffii itti aanu gaaffii 12ffaa. Namoonni bu'aa Hafuura Qulqulluutiin akka abjuu ta'an eenyu fa'i? Maaliif immoo akka isaan godhe? 10:45 akka abjuu maaltu isaan gochuudha? Eenyu fa'i isaanis? Okay. Barteedha kan akka isaan godhe. Barteetu bari. Isaan kan baran Hafuura Qulqulluun dhufe. Sabni ormaa Hafuura Qulqulluu fudhachuu hin danda'an. Jedhanii beeku. Isaan mul'ata Phexros arge malee ofii isaanii hin argine. Phexrosis tarii isaanitti baasee mari'atee sirriitti hin ibsineef ta'uu danda'a. Tarii Phexros waliin kan dhaqanii waanuma Phexros dhaqeef mana namaa, mana warra ormaa, mana warra nyaanni wajjin dhummeesse malee Hafuurri Qulqulluun irra bu'aa jira isaarra jedhanii expecting goone yookiin wangeelatti lallabuuf ta'innaa jedhameetu yaadamee dhaquu danda'a isaan wajjin. Yeroo jarreen haasa'an dhaga'uu malu garuu bartee isaanii keessaa ba'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee amantoota Yoopheedhaa Phexros waliin dhufan nama ja'a akka ta'anidha jechuudha. Isaan kun mana ormootaa seenaniiru. Sagalee Waaqayyoo isaanis ta'e Phexros lallabuu dhaga'aniiru. Isaan irra kan caalu immoo Hafuurri Qulqulluun guutummaatti namoota irra bu'ee afaan haaraa soofisuu dhaga'anii arganiiru. Phexros isaaniif hin ibsine akka abjuu ta'anis asuu ta'e adaragaggaa osoo ta'e atargabba'an jenneen. Jara kana Hafuurri Qulqulluutti bu'e nuti maal gochuu qabna? Bishaan hin cuuphuu qabna. Na gargaara. Ennasuma bishaan akka cuuphamaniif maqaa Yesuus Kiristoositti akka cuuphaman maal godhe? Hin abboomee. Hunda'uun gargaaruutu nu barbaachisa malee ganaa abjuu dhaabattanii abjoochuu miti jedha. Gooftaan guddaa isin abbisu nu obboleessa keessan abdiidha. Gaaffii sadhumaa kallattumaa wajjin qo'annee xumurra. Ani hoo 15ffaa amantoota qomoo biraa bifa fuulaa fi adda addaa wantoota garaagaraa sadarkaa jireenyaa biyya adda addaa amantoota ta'anii waan barbaadan. Ani hoo amantoota ta'anii qomoo biraa kan ta'an bifa fuula adda addaa kan qabu. Sadarkaa jireenya garaagaraa kan qabu biyya adda addaa kan ta'an walitti dhufeenya nan qabaa. Nan qaba yoo ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 10 irraa immoo maalan baradha? Nan qabaa yoo ta'e maal? Hin qabu maalan baradha? Guyyaa kanarraa kaafnee maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Qabaachuu qabna jechuudha. Sababiin nuti qabaachuu qabnuuf immoo buddeena tokkicha wajjin nyaanne irraa cabsannee bishaan tokkicha waliin dhugne irraa hafuura tokkicha burfannee baafannee irraa yookiin immoo waliin hafuurfannee dhugne irraa hafuurichi Yesuusidha. Hafuura qulqulluu bishaanichis Yesuus Kiristoos keessaa madda jireenyi sagalee Waaqayyoodha. Deennis Yesuus Kiristoos foonsaadha. Cuuphaa tokkotti cuuphamee irraa cuuphaa bishaanis taananii cuuphaa maqaa Yesuusis taananii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gooftaa tokko Waaqayyo tokko qabna. Amantii tokko qabna. Dhagna tokkotti irra jechuudha nuti hundumtuu dhagna buufata garaagaraa yoo ta'an kaan keenya harka keenyadha. Kaan keenya miila taane. Kaan keenya ija, kaan keenya gurra. Kanaafuu walirraa adda baanee jiraachuu waan dandeenyeef dhaloota Kiristoositti amanee amanaa ta'e taanaan hundumaa wajjiniin walitti dhufuutu nurra jiraata. Kanaayyuu dhiibnan warra biyya lafaa wajjin waan tokko nu biyya tokko keessa jiraanna. Biyya lafaarra tokko irra jiraanna. Wajjin galla, wajjin baana, wajjin nyaanna miti.
gooftaan sun abbisu. Kana obboleessa keessan abdiin ture yeroo gaarii qabaadha. Hoop akkasiin enjoy gootan natti dhaga'ama. Waaqayyo immoo wantoota baay'ee akkasiin barsiisettan amana. Gooftaan kana caalattis naa eebbisu. Namoonni amma ammaatti YouTube koo subscribe godhaa obboloota keessaniif hiraa yaada qabdan kenna. Eebbifamaa gooftaan si wajjin haa ta'u yeroo gaarii qabaadha.